Nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u akkam jirtu. Har'a kan wayinii kan ilaallu wayii raadiyoo firikeensii identification definition jechuun maakiroochiipsii jechuudha. Gaazexaa yookiin immoo weebsaayitiin beekamaa USA Today kan jedhamu waggaa 2 dura you will get chipped eventually kan jedhu gadhiisee ture. Akkas jechuun maybe osoo hin taane ta'uu danda'a osoo hin taane maakiroochiipsii akkaataa hin beekamnetti fudhachuu akka danda'amu yookiin immoo inni fudhataa kan jedhu ture kan maxxansanii. Innis Mark of the Beast Revelationii yookiin immoo mul'ata Yohaannis boqonnaa 13 irra kan jiru kan maxxanfame yookiin immoo kan barreeffame jiru jechuudha. Akkasuma hojjettoonni kaampaanii tokko Serious Care Company kan jedhamu hojjettoota isaanii fi maakiroochiipsii waggaa 2 dura akka isaan awwaalchisanii yookiin immoo qaama isaanii keessa akka isaan awwaallatanii akka waraqaa eenyummaatti akka isaan gargaarutti Serious Care Market jechuun 3 times 3 inni immoo kan dhufu raawwanni gaafa ta'u 29 kun immoo kan inni dhaabbatuuf Saturn jechuun waaqa Saturniyaal kaampaanii jechuudha. Icciitiin isaas immoo warreen golgaa duubaa jechuudha. Kanaaf amantoonni gooftaa keenya kan fudhatan jechuudha. Gara fuulduraatti wantoonni macaafa qulqulluu keessatti barreeffaman raawwachuuf waan dhiyaate fakkaata jechuudha. Kanaaf hundi keessan dammaqxanii wayii dhufaatii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akkasiin eeggattan jechuun fedha. Isa qofaatti miti wayii koronaa vaayirasii wajjin wal qabatee wantoonni ka'anis ni jijjiiru. Vaakisinii yookiin talaalliin koronaa vaayirasii kan argame fakkaata. Kanaaf yeroo argamu kanatti immoo icciitiin vaakisinii yookiin immoo talaallii kana dudduuba jirus maal akka ta'e beekuun dirqama ta'a. Akka abbaan qabeenyaa addunyaa irraa sadarkaa sadaffaa kanarratti argamu Bill Gates koronaa vaayirasii dhaaf talaallii akka kennu, yoo talaallii kan kennamu taate immoo dirqama maakiroochiipsii fudhatame namoonni koronaa vaayirasii hin qabneef kan qabaatan takkaatti meeshaa sooftiweeriidhaatiin kan adda baafamu jedhamee kan dubbatamaa ture ta'uusaa beekamaadha. Kanaaf isaan singulaaritii ni irreechaaru 2045tti namnii fi meeshaa wajjin akka wal fakkaatutti kan isaan xiinxalaa jiran jechuudha. Kanaaf kiristaanonni dammaqxanii waaqayyootiin kadhachuu akkasuma immoo wayii dhufaatii gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif of qopheessuu akka qabdan gamanumaan isiniif dhaama. Nagaan Waaqayyoo isin wajjin haa ta'u. Nagaan turaa isiniin jechuun barbaada. Ulfaadhaa.